Ashama hordoftoota alamtuu akkan jirtan nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyoo. Nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo. Na wajji waan taataniif baay'ee isin galateeffadha, baay'ee isin jaaladha. Haarawaa kan taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiin afraasiin jira. Kanaaf obboleewwan koo wala jajjabeessinu viidiyoo osoo ilaalin jira like gochuu akka hin daganne like gochuudhaan wala jajjabeessinu isiniin jedha. Hunduma keessanuu baay'ee isin galateeffadha. Kanaaf warra immoo salaaxaa hojjanna jechuudha. Viidiyoo hanga dhumaatitti hordofaa baay'ee isin jaaladha. Galatooma. Biya ormaa jiru himbookkisu numa barooda, himbookkisu numa barooda. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda, gahee jedhii mee nu baasii hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda, gahee jedhii mee nu baasii hooda. Ormi biyya bahee biyya ormaa jiru himbookkisu numa barooda, himbookkisu numa barooda. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda, gahee jedhii mee nu baasii hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda, gahee jedhii mee nu baasii hooda. Danda'uudha maalee obsuudha lachittu maal godhu.